Yam Bahar Dar mana turuudhaan Bechanaa Dabra Warq Warataa akkasumas Mahal Meedaafaa fi naannolee Amaaraa adda addaa keessatti hiriirii guyyaa torbaffaa fi geggeeffamee jira. Bahar Daarii hiriira dubartootattu geggeesse kaan ammoo ummati Bahar Daar mana hin baanu jechuudhaani laganna gabaatii fi akkasumas sochii hawaasummaa xiqqeessuudhaani mormii bifa adda addaa magaalaa Bahar Daar keessattu geggeessuttu dhagahamaa jira. Gaafileen Amaaraa haga deebii argatutti akkasumas bulchiinsi zaranyootaatii fi bulchiinsi terenyoota miidhanurraan dhaqqabsu ajjeechaa uummata Amaaraa irratti geggeessu haga dhaabuu asi hiriirii kun itti fufa jechuudhaani gurmeessitoonni hiriira kana addeessaa jiran. Karaa biraatiin ammoo hiriira kana geggeessuudhaan yookaan ammoo qopheessuudhaan ka himatamaa jiru paartiin ABN yookaan ammoo sochiin saba Amaaraa filannoo Itoophiyaa kabara 2021 keessaa odeeffannoon ABN bahee jira jedhu kijjiba jechuudhaan mormee jira. ABN akka jedhetti mormii falmii filannoo ka guyyaa tokko keessa baane malee filannoo kana keessa hin baane filannoo kana dorgomuu deemnas ni mo'anna bakka bu'aan dhugaa ka uummata Amaaraalleen ta'uunitti deema jechuudhaan dubbatee jira. ABN ibsa yeroo adda addaatti baase kanaan biltsiginaa naannoo Amaaraa balaaleffatee jira. Dheersa harree kajaartii yookaan ammoo niitii isaa waraabessirra buusuu hin dandeenye. Kakalee ergamtoota wayyaanee ture har'a ammoo ergamtoota terenyoota yookaan ammoo biltsiginaa Oromiyaa yookaan ammoo biltsiginaa shane Oromiyaa warra tahe jechuudhaani ABN balaaleffatee jira. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoon hin mirkanoofne naannoo Amaaraa irraa dhufaa jirtu akka dubbattutti koomishineriin poolisii Amaaraa koomishiனர் Abbere Addaamuu hojii irraa ka'ee yookaan ammoo ari'amee jira jetti. Abbere Addaamuu koomishinerii kunini kufaatii yeroo lama torbaanii ji'a tokko keessatti Walloo keessatti mo'atamiinsa Amaaraa irratti dhaqqabee fi istirateejii dogongoraa hordofuudhaani itti gaafatama jechuudhaani karaa tokkoon yoo qeeqamaa jiru karaa biraatiin ammoo waraan hin taane Oromoo fi Amaaraa walitti buusaa jira jechuudhaani warri himachaa jiru jira. Abbere Addaamuu kunin yeroo ammaan tana gamaggamamaa ture gamaggama sunini aangoo irraa kaafamee jira jedhamee gabaafamaa jira. Haa ta'u malee yooya miidiyaan odeeffannoo kana qaama walabaa yookaan ammoo bilisa irra mirkaneeffachuu hin dandeenye. Abbere Addaamuu nama Amaaraa yoo ta'u dhalataa magaalaa Amboo akka tahe ka beekamu kanaan dura mootummaa Itoophiyaa keessa tajaajilaa wayitaa turetti kachachalaa fi gunaanii himatamaa ture. Kachachalaa fi himata gunaa kaasirratti dhiyaatu jala miliquudhaan Naayiroobii Keenyaa dhufee miseensa ABO ta'uu fi carraaqee akka inni ture. Maddeen yooya miidiyaa gabaasanii jiranii wayitaa sanitti aanini dhiibban irratti godhamee jiru. Amaaraa Oromummaa fi quuqa qabu ka afaan Amaaraa haga tokkottu afaan Oromoo haga tokkottu beekuu danda'u jechuudhaani ABO birattu keezii yookaan ammoo sababa uumachuu barbaade. Haa ta'uti malee keessin sun waan hin taane fi Naayiroobii wayitaa ture sanitti miseensa dhaabbata tokko ture. Dhaabbata jechuun yeroo sanitti Gimboo 7 Arbeenyochi Gimbaarii wajjin walitti dhiyeenya qabu Qixaw Ijjiguu namni jedhame ka hundeesse. Qixaw Ijjiguu jechuun nama humnaani mootummaa Mallas Zeenaawii garagalchi jedhe. Qixaw Ijjiguu eegii du'een duubatti lafattuu hafee Abbere Addaamuu kun yeroo sani dhaabbata jechuun Gimboo 7 Arbeenyochi Gimbaar jedhu ka Dr. Biraanuu Naggaa hogganuun hariiroo waliin uume. Adeemsa sun keessattuu Abbere Addaamuu resettlement yookaan ammoo dhaabbanni baqattoota mootummoota gamtoomanii UNHCR jedhamu gara biyya Sweden geessee qubsiisee Swedenitti eegi qubachaa tureen dubattu siyaasaa Gimboo 7 Arbeenyochi Gimbaarii bifa adda addaatiin keessattuu hirmaachaa ture. Siyaasaa kana keessattuu hirmaachuudhaan hoggansa adda addaa bahaa ture. Yeroo sanittuu Biraanuu Naggaa wajjin hariiroo cimaa uume. Biraanuu Naggaa bira darbee hariiroon isaa itti gaafatamaati kan naannoo Amaaraa ka ture. Asaaminoo Tsiggee wajjin hariiroo cimaa uummatee hariiroo kanaanii Asaaminoo Tsiggee gaafa jijjiirame bara 2018 qeerroon fide innis biyyattuu gale. Hariiroo Asaaminoo Tsiggeetii fi Biraanuu Naggaa wajjin qabuudhaan koomishinerii poolisii naannoo Amaaraa tahee namni kunini yeroo sanittuu muudame.
Abbere Addaamuu Wayitamuu Damuusanittu kaayoo Saamminuu Tsiggeettiin jalqabee naannoo Amaaraa ristiidee deebisuu gootummaa Amaarii dhabe. Kan waggaa 400 yookaan immoo 500 duratti Oromoon warri cabse babal'atiinsa gadaatiin nurraa fudhatee jedhanii yaadan deebisuu fi nama naa ta'u jedhee inni kun muudatee Saamminuu Tsiggee. Yeroo ammaan tana waraanii Wallaggaa irratti geggeeffamaa jiru. Waraanii Walloo irratti geggeeffamu. Waraanii jechuun Karrayyuu Oromoo irratti geggeeffame ristii Amaaraa bal'oo seenaa qabeetti. Olaantummaa Amaaraa duri sun kan naannoon Amaaraatii fi Finfinnee walitti ejjituu deebisuu fi karoora akka qabu kan dubbatamaa jiru. Abbere Addaamuu Komishineriin Poolisii naannoo Amaaraa aangoo irraa kaafamuu baate yeroo ammaan tana raafamni siyaasaa guddaan naannoo Amaaraa keessattuu deemaa akka jiru kan dubbatamaa jiru. Gareen kaayoo fi ergamsa Saamminuu Tsiggee bakkaan baasuu barbaaddu yookaan ammoo jechuun ristii Amaaraa deebisna jechaa jiranii naannoo Amaaraa yeroo ammaan tana karaa hundaanuu lolattuu dabalaa akka jiranii waraanii karaa 5 nutti baname jechuudhaani hoogganaan naannoo Amaaraa kan ta'e obbo Ageenyoo Tashaagarii hiriira naannoo Bahar Daaritti geggeeffame duubanii gaaffii fi deebii televezyiinii naannoo Amaaraa yookaan ibsa pireesii naannoo Amaaraatii fi miidiyaa naannoo Amaaraatii fi kenneratu dubbatee jira. Bu'uurumaa suniin diinii jalqabaa Hiwwahaati kaayisaan Walqaayitii fi Raayyaaf sagalee radeeffachuu fedhan naannoo Tigraay kan lammaffaa ammoo Abaawoo Shanee diina uummata Oromootiif Amaaraa kan warri ittiin jedhe kan sadaffaa ammoo hidhattoota Gumuzii kan ammoo jechuun diina Shawaa Kaabatii fi akkasumas godina Kamisee kan Oromoo keessa nuttu kan jechuudhaan dubbatee jira. Diinii biraa uummata Qimaantii ergamtoota isaanii kan durii juntaa wayyaanee leenjisuu kan ammaan tana ammoo ergamtoota Misrii yookaan Suudaan jedhee mootummaan naannoo Amaaraa himate jechuudha. Naannoo kana lola barbaachata geggeessanii lafa kana deeffachuu akka barbaadanii warra Amaaraa irra kan hubatamaa jiru. Odeeffannoon komishinerichi kun ari'ame moo hin ari'amne jettu akkuma jirulleettu tahee garuu yeroo ammaan tana warra Amaaraa keessattuu raafama siyaasaa guddaan akka jiru raafama kana to'achuu fi carraaqaa akka jiranii raafamni siyaasaa kan ammaan tani jiru yaadii kunini warri kunini mariin hiikachuun waan hin beeknee fi gara wal balleessutti yookaan wal barbaadeessullee deemuu akka danda'u sodaattu jira. Karaa biraatiin ammoo raafama kana irra aanuu fi marii jalqabanii jiranii Abbere Addaamuu faatii yeroo ammaan tana hoggana naannoo Amaaraa kan jiru pirezidaanticha wajjin walitti dhufeenya gaarii qabanii haa ta'uutii malee dhiibbaa guddaan akka isirra jiru dhageeffamaa jira. Maal jennaan caasaalee yeroo ammaan tana hin qulqullaa'inittuu hedduu jira qulqulleessuu qaba jechuudhaan sochawaa akka jiru kan dubbatamaa jiru. Akkuma isin biraan gayaa torban kana turretti hiriirii naannoon Amaaraa geggeessaa jiru bakka adda addaatiin itti fufee jira. Karaa biraatiin ammoo hiriirii naannoo Amaaraa keessattuu geggeeffamaa jiru kun Oromiyaallee akka dhaqqabu Oromiyaallee keessattuu hiriirii akka geggeeffamu naannoo Amaaraa warri jiddugaleessa godhatee sochawaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Odeeffannoon Oromiyaa irraa dhufaa jirtu akka dubbattetti abbootiin qabeenya naannoo Amaaraatii fi akkasumas Abinii fi Biltsiginnaan Amaaraa warri isaanii gurmeessaa jiranii magaalota Oromiyaa keessattuu hiriiraa fi jeequmsa geggeessuudhaan akka qabeenyi sabaa fi sablammiitii fi Amaaraa bade akka xiyyeeffannaadhaan kiristaan irrattuu badiin dhaqqabaa jiru. Kiristaan Ortodoksii jechuudha fakkeessuu fi carraaqaa jiraachuun dhagahame jira. Kalee dargaggoonni baasii hedduudhaan konkolaataa hedduudhaan Gojjam Dejen irraa gara Oromiyaa cehuu fi carraaqaa turanii godina Shawaa Kaabaa bakka warra Jaarsoo jedhama yookaan ammoo Gowaa Tsiyoon jedhamuttu akka hin qaxxaamurre godhamee baasiin hedduun kan dargaggeessa Amaaraa kan Oromiyaa keessattuu Finfinnee fi naannolee qarqara Finfinnee keessatti hiriira qopheessuu fi ture deebifamee jira. Qeerroon Tuulamaas karaa kanaanii wantoota godhaa jirutu jira. Yoo Walloo karaa hundaanuu Amaarii marsee hudhuu fi carraaquu nulleen geejjiba Amaaraa karaa Finfinnee dhufu yookaan Finfinnee irraa gara Amaaraa deemu irratti to'annoo goonuu cimsinee akka jechuun warra kan irratti dhiibbaa godhuu barbaannu